abbaan barbaaditti kenne sun ta'in waan kiristaanummaan sana jeje qofittiidhaayi raawwatu. Amma sa'aatiin jira immoo sa'aatii jirri kadhatanu jira. Yeroon sun yeroo asriiti galgala aduu qara aduutii cabee sa'a asrii booddee jaraaf du'aayii ga'e yeroon jira. Islaamaaf immoo asrii ga'e. Asiin Bilaal ka'ee quba gurra kaayyate Madiinatti azaaniitti qabe. Masjida keessa jiru. Jennaan ergamaa rabbiitiin maal jedhan jarri kiristaanaa kun. Nuti si sa'aatiin nu kadhannu yeroon keenya ga'eera jennaan rakkoo maaliif ulfaadha galatoomaa maal rakkoo qabaree nan ijoollee waamanii masjiidni Madiinaa qixxeetti qoodamee fi gar tokkotti jarri kiristaanaa du'aayii kadhatanii gar tokkotti immoo uummanni islaamaa salaataa asirii salaate maal jettanii gaa ajabni nu rasuula rabbii irraa barree akkana yeroo lola dhaqanu sahaabonni jalqaba qeesii amaanaa akkan tuqamne moloksee amaanaa akkan tuqamne baataawii amaanaa akkan tuqamne biqilii lafaa akkam diiniin keenya diinii nuti bar isaaniif jecha miti kan nuti eeggannu qaama diinii keenyaati malee wanni nuti akkana jennuuf qaama diinii keenyaati qaama amantii keenyaati wanni nu eeggannuuf qaama amantiitu akkana malee isiniif jecha eeggataa jiru amantuma keenya isin jiraattanuu dhabdanus amantuma keenya takkana gochuudhaan nu dinqa kanaaf nuti hammam tokko beekna jechuudhaaf jaras beekuun dirqama maalitti amanu adeemsi akkam deemsi jara akkam maal fakkaata wanni jarritti amanan maali jedhanii beekuun haasaa jara waan jara fuudhanii duplikeet gochuun lammaffaa of arrabsuu ta'a waan ta'eef ijoollee keenya of eeggachuun dirqama jarri waggaa 881 har'aati akka taarikaatti jechuudha. Hijiraarraa 881 har'aati bara sana Nuruddin Zanki nama jedhamutu mootii khaliifaa islaamaati. Nuruddin Zanki kuni warra Kurdiiti, Kurdistaan irraayi. Kurdii amma biyyi qoqqooddatee Sooriyaan kophaatti qooddatee gartokkee tokko Iraan qooddatee biyya akaakuu warra gartee Salaaddiin al-Ayyuubii jechuudha. Qaama mootummaatti jechuudha. Otoo Salaaddiin al-Ayyuubiin dhufin Nuruddin Zankiitu aangoorra ture. Ulfaadhaa galatoomaa. Nuruddin Zanki kuni aangoorra jira. Otoo inni aangoorra jiru khaliifaa islaamaati. Khaliifaa yeroo rabbii jecha biyya bulchitu bakka bu'aa rasuulaati waan ta'eef adabni deemsaa, adabni jireenyaa, adabni hundi of eeggataa deemti. Of eeggatti biqilaa lafaa eeggatti hayawaana baharii keessatti qallabdi khaliifaan islaamaa akka Umar ibn Abdulaziz faa dhiiroo kanarraa rabbina gaafataa laatafaa jedhanii qallaba qurxummiidhaa baharii keessatti erganiiru. Qurxummii baharii keessatti dhankana qallabuu dhimna rabbi ulfaadhaa galatoomaa ulfaadhaa. Qurxummii baharii keessatti warra qallabu sana keessaayi Nuruddin Zanki beekamaa namaati warra Beetal Maqdisiin egaa khaliifaan islaamaa seenaan isaa dheeraadha. Utuu inni khaliifaarra jiru warri amma ergamaa rabbiitiin waa jedhu abbaan jaraa kan namni abbaan qaba bar hundinuu Firaa'uunaan jira bar arras lafaa qaba bar Abaa Jaalii jira ilmas lafaa qaba Abul Buxturiyyiinis jira ilmas lafaa qaba warri waa hojjetaa ture warri waa balleessaa ture hundi isaanii abbaa jaraatii bar abbaa jaraatuyyuu akkanatti dabarfatee fi hidhatanii waa balleessu bar ergamaa rabbii ergamaa namni biiliyoonii 2tti dhihaatu hordofu waa jechuun fafaa rabbinuu hin dhiisu taa'ee eegaagaa waan baheetitti ba'uudha taa'aa eegaa wallaahi dhiiseen beeku. Iseen beeku takkaanaaf ni wanta akkanii sareefaatitti duudee amma dura dubbannee turre jennaani Nuruddin Zanki tuni aangoorra jiru ummanni amantii kiristaanaa hordofanu namni lama biyya Morokoorraa kiristaanota Morokooti. Yookaan immoo amantii jedha achirratti amantii Yahudotaatiin beekamu jedha yookaan immoo amantii Kaatolikiiti yookaan Ortodoksiidha yookaan immoo amantii Juu amantii agartee Yahudotaa warra hordofuu dhiisuun muujisaati garuu amantiin ittiin of waamu qofa isinitti maa jirra amantiin ittiin of waamu kana ulfaadhaa galatoomaa amantii inni ittiin of waamu kana na isa waa maajira hordofuu dhiisuun nu waan beeknu qabnu jennaani Morokoodhaa kaanii jarri kun qabeenya guddaa namatti itti dawwale namni immoo maal nama aarsa Injaan kootiyyuu kanatti baay'ee arguu dhabe. Ajab.
أيوة مدينة دكاني رفقة أمني إسلاما كان عند أردو فوكنا ململ قبري كيسا جنازة إرجما ربي بافنة قام ساني مروكو تيغل فنا جدني قباني هوري قدوم فتني أبينيار كتكو فتني يعني مدينة نفني مدينة يرو فنو كنا نانو كالتي أما جيجيرا مكانا نانو روضاتين كالتي يرو سنة كما كان عمتي هوتيلا كري فتني Iski na bar Saudin kuni wagadi badura bar wamti tu Sulemana ke sarkim tunjir so bar katuda kanaf mukti abban Jifari Makkan keessatti ittini hujjajun Ethiopia arhabu qatanu jedani achi tijaram jimma baata meraqe mijolle jimma mukti baata meraqe mukti tinnachi tijara bisuni asibata meraqe yolle man charamni muka kenya achi qabna baramayyu namni waa gaarii hojjetee dabarfatu kunoo taa'ee dubbata magaa ilmaan keenyaatiin dubbatama bar nutu ka maqaa sanitiin qaba bakka ilma jara waa hojjetee deebitiin kabaja arganne jirra bar mukti harama biratti ittiin ijaarame akkasuma inni Kaayirootti manneen barnootaa yuunivarsiitii Kaayirootti ergamaan rabbii maali abbaan Jifaar ijaarsan mukti gariin inni Madiinaa is qaban turanii bar akkama amma seenaan dhokataa jiru kana miti Madiinattis ijaaranii Makkattis ijaaranii sata sadala satu yukarra wal makate kam tudura ba jede nama cinka fi asana safi dawo laban amma Madina bakkarau da sana da kani yero ta'anu jarri kun hotela qabatani ta'an hotela kana carqi qopheessanii diye hotela bakka qabatan hotela guddaa qabatan qabeenya guddaa qabu ta'ani hotela kana qotu jarri maalifi kallatti qubura bakka qabri bolla ergamaan rabbiitti awwala man Abubakrin namni Madiina dhaqee arga bakka jaraa sana kallatti sanatti dhaqanii qabatanii ta'anii hoteela qabatanii ta'anii utuuta naannoo sana agaa hoteela akka dhaas ta'uun mala ta'uu dhabuun mala mana shuggaa calluma jedhanii horii qabu waan ta'eef bitachuu illee danda'uun isaanii ni mala laakiin naannoo sana qabatanii jedhas jedhe kun lamman amma boolla qotu jarri kun jaran boolla hinuma qotu achiin deemanu akka namni waan jenne yoo jennaan gaarii dhalaal horii qabani namni horii qabu gaarummaatti beekama miti jalqaba miskiina naannoo sanaa nyaachisu miskiina naannoo sanaatiif waa kennu inoo baasu midhaan bitanii kennuu fi horii guddaa isaa qabu maaliif adda hojjetaa bara amma boolla hinuma qotu amma gaa dubbiin dhufte gaafa kana Haaruun Ar-Rashiid maali Nuraddiin Zankii Khalifaan Islaamaa rafee ciisee manamani ergamaan Rabbi alayhi salatu wassalam miidhaan narragaa jira Haaruun Ar-Rashiid maaliif raftaa jedhaniin roorroon narragaa jira Haaruun Ar-Rashiid jedhani ergamaan Rabbi namni manamaan arge qaamumaan isaan arge asinan ka'ee jedhe waddaadhee ofii isaatiif dubbate waddaatee Khaliifaa Islaamaati yeroo sana biyyinni hadda gaafa sana kophaa bulchu har'a gara biyya mootummaa 40 wayii natti fakkaata baay'ee biyya guddaa bulchaa amma ka'ee manaamaan ergamaa Rabbii namichi isaa gorsu tokko manguddoo tokko tisa bira jirani alima jabaa saati nama waa beeku hayyuu biyyi qabdu keessaayyee abboo ergamaan Rabbii manaamaan natti dhufanii rakkoon ragaa jiraanaan jedhanii maalnaa wayyaa utuu hin jedhin nani ammas ka'ee waddaadhee rakkaatanii salaatee ciise jedhe sadaffaatti dhufanii yaa Haaruun Ar-Rashiid Khaliifaa Islaamaati Haaruun Ar-Rashiidis inni Turkiidhaan inni kunis Nuraddiin
زنكيتي أما أما ستلفني يا نور الدين زنكي ركون الرجاء أجرا أتكمل تجعل ما جت إفتانا أنجني جدي صدفة يروكو خلاص نمتى غرسا إسوامه هايوبي ياتي بيكادا مالنا ويرجم ربي صدفة نتلفني أبجودا نركنتو كيجا مالنا ويا غريم بيا سديجلا غريم ماركر مسوكيجا يلا مالنا ويا جناني أكاسي قال مثلا سينكي فرتاني أشرا كاني بوما دينا نفورا أكن نمتى جدي نمد غرساني سا جرام من أماني warra kana lammanila jedhani ergama rabbi namicha kana namoota kana lamman agarsiifatani dhaggeeffadhu taarika siiraa kan fatwa mas'udi keessa godhu eenyuni bin majid eenyuni laata sheeka guddaa ma beekamanu isaantu fatwa lakkoofsa wajjiniin siiraa kana barreessanii gogalirra kaa'anii jiru abbaan barbaadan siyara sahabati wal qabate kan jiru lakkoofsa qaba dhaqanii dubbisuu dandeessu an koppii godhina sirran kaayyatini faniyani wanta jedhe dhaqanii gochuu danda'a garuu bakka isaa waan an argeef jecha website isaanii keessa galtanii risaalaa kana dubbisuu dandeessu jennaani manama kanaani namoota argite lamman sana yoo itti dhufte beeytaa yaa Harun ar-Rashid Nuruddin Zanki Harun ar-Rashid yeroo baay'ee waan ani waa isaa kana beekuu fi inni natti dhufa inni khalifa islaamaa ibatan kana hin agarta nan arganan beeka jedhe in beeyta an beeka lama ta'anii Beitul Maqdisi naannoo Shaamii kaanii Madiinaa dhufanii maal qabatanii dhufan jarrinis duniyaa sababa Madiina rakkattuu Madiinaa sana hiyyeessa miskiina waa tokko hin qabne waan ta'eef duniyaa guduunfatanii farankaa horii guddaa isa guduunfatanii achirraa kaanii Madiinaan dhufanii nama kana barbaaduudhaa maal godhanii warra ahlii Madiinaa waaman maqaa galmeessanii ahli Madiinaa warra abbootii manaa jechuudha abbaa manaa akkuma nu amma yeroo gargaarsaa adda addaa goonu manaan nama lakkoofnu mana warra naannoo sana jiru waamicha waamanii kottaa waa fudhadhaa jedhanii waamicha waamanii Madiinaan gaanii qubatanii namoonni numa dhufu waa fudhatu jarri sun lamman hin jiranu inuma dhufu waa fudhatu na jarri sun lamman hin jiranu agarteetaa jedhe in agarre mallee nufnee jedheen jennaan amma warra Madiinaa walitti waamanii isin keessaa warra nu waa kennineef keessaa namoonni hafan jiranii jennaan namni hafe hin jiru namootuma akka keessanii waan nu qoodan namoota lama keessummaa bara dhiyeenyaa kana dhufanii as turaniiru jiran malee namoonni rakkataan akka keenya namni hafe hin jiru hundinuu dhufee isin biraa fudhateeraa jedhaniin hundinuu fudhateera eenyu tafere ummata akkuma keessanii waan nu kennanu miskiina gargaaran namoota gaggaarii wayituyyuu jarri moofiifuu qabu sababa dhufanii fudhatanuuf hin qabanu jara kana lammantu hafe malee namni hundi dhufeera egaa jara kana lamman naa waamaa jedheen Nuruddin Zanki jennaan jara sana lamman yeroo dhufanu achumaan bare Nuruddin Zanki achumaan bare elaa jedheen gorsaa isaatiin sheeka guddaadha kunula jara kana lammanii jarri mana amaan ergamaan rabbi natti agarsiisan jedhe elaa jara kana lamman narraa qabi narraa hidhi jarri kun miidhaa narraan ga'aa jirti dhuftee na bira ga'uu kaateetti narraa qabi namni isaan mana amaan naan jedhan abjuudhaan naan jedhan alayhi salaatu wassalaam isaan dhufanii jarri kun lamman dhufanii Nuruddin qabee jara kana lamman Nuruddin Zanki qabee beena mana keessa nu geessaa jedheen waan hojjetaa jirtan nu ilaala maal godhu seetan boolli dhufee karaa walakkeessee bakka qubuura isaaniitti dhiyaachuudhaaf yeroo gabaabaatu hafe sallallahu alaihi wasallam yeroo achuma rasuulli khaliifaa bakka bu'aa ummata islaamaatti mana amaan itti himan fuula argeera bareechii akeekkateera yeroo sadii arge waan ta'eef bareechii akeekkatee qabate eessaa dhuftan isin nuti ummata Morokooti warra Magribiiti jedhanii egaa bakka bultan bakka qubattan geessan agarsiisaa tolee marabaa fuudhanii bakka jarri bulan yeroo geessanii warra afanii muka kaa'anii biyyeen tokko bakka sanatti harcaane maaliif jennaan carqiidhaan halkan yeroo qutaa bulanii carqiidhaanii baqee lagarqadiin bakka qubuuraa bakka qabrii geessanii gatu carqiidhaan lama ta'anii shuuf hamma namni laffa'u waa balleessuufis akka namni laffa'u waa tolchuufis akkanuma laffaa namni numa ta'a babar hamma namni ta'a baay'ee nama ajaa'iba bar meereef ka fudhatanii galanii seenaa hojjetachuufi sana booda waan jarri hojjetachuu jedhe moojigaa biyyee yeroo fuudhan biyyee kana fuudhaniiti baqee lagarqadiin keessa geessanii ganda qujoollee reef kaatuudha jecha guyyaa qotaa oolu
halkan biyya kana guru yookaan halkan yeroo qotanii immoo guyyaa biyya kana guru lama ta'anii dabaree ulfaadhaa galatuma biyya kana guru utuu guranuu biyyeen tokko hin buune akkam karaa irratti hin buune balbala manaatti hin buune achis hin jiru lafti immoo qotamee dhufe eessaa beessa ga'eera meetira dheeraa qotaniiru meetirri isaallee mataramaadhaa achirraa argachuu dandeessan siiraa صالح المنجد كنو مقاساني يا ديرا صالح المنجد موقع ثاني كيس سينا ويب سايتي صالح المنجد كيس سينا صحابه كر يرودبتن مقعدبتن يرو اتي كيس سنتني لا دورندس صالح المنجدين جرا كان لمن يرو بولو كان دكه Nuruddin Zinki ilaale waan jarri hojjetaa jiran of maaliif kana hunda hojjetanii jedhee qabee hidhe maaliif kana hunda hojjetanii jennaan seenaa hojjenna jenne seenaa akkamii reefka isaanii fudhannee biyyatti gallee akka biyyi Morokootti dhufee jedhu gochuudha jenneeti jennaan achumaan jira sana sarkaanfii irratti fudhatamee murtii kaa'aniitti murteessan maal jennaan namni yakka hamma kana fakkaatu hojjete jedhanii duwatti murteessinaan jarri sun lamman Madiina irratti sarkaanfii irratti fudhatamee addunyaarraa galanii sanaa seenaa waan akkanaa ergamaa Rabbii irratti ta'u utuu silaa ni dubbanna jenne wallahi guyyaa meeqa yuun ga'u taatee argamaa bahe homa ajaa'iba duwwaa itti bu'e ammayyuutti bu'ee no foliin kanaaf nuti hoo amma hammam tokko beeyna ijoollee seenaa isaaniirraa hammam tokko beeyna sahabota yeroo sana hammam tokko beeyna mee adabni nuu kiristaanatti itti dhiyaannee ittiin qabnu ittiin haasofnu adab akkamiiti walumaanuu akkamitti haasa'aa jirra yeroodhuma waa'ee keenya adabni namni tokko yeroo daawaa godhu inni kaan fatwaa godha fatwaan abbaa qaba fatwaa waa tokko hin ta'a yeroo dhiyeenyaa kana majlisni lamaan biyya kanaa hundaa'ee bilbilli isaanii maxxanfame namni tokko fatwaa gochuu hin danda'u qiblaanas jechuu hin danda'u fatwaa ulamaa jira abbaan barbaade inni kun hin ta'a inni kun hin ta'u sirkan jiru nama tokko kan jiru ejinaan ulamaan biyya kanaa namoonni hayyuun namoonni afaan hundaan fatwaa godhan qophaa'ee yeroo ammaa kana keessa beekamee bilbilli qophaa'ee fatwaa manni marii ulamaa'ota biyya kanaa hundeessira waan dur rakkanne waan dur akka ta'u rakkanne hundasaa bara dhiyeenyaa kana immoo ulamaan hundaa'ee leegaalii heera qabeessan kan beekumsi jaraa biratti beekamu ulamaa beekaa ta'uun isaanii biratti beekamu ragaalee adda addaa qabanu yuunivarsiitii hedduurraa kan ba'ani kan PhD meeqaatamitti barreessantu amma fatwaadhaa jira abbaan barbaade hin ta'aaf hin ta'u daa'iini daawaa isaa godhe waamichi isaa waame lallaba isaa lallabee deemudha malee fatwaa gochuun kan isaatii miti akka ta'uu qabu ulamaa beeka ulamaatti achi deebi'uudha yeroo ammaa kana keessa marji'a waan jedhamutu jira achi deebi'anii gaafachuudha malee namni hundi amma abbuma barbaade gabba'ee daa'idha jennaan fatwaa godhu kana dhaquun hin ta'a kun hojjechuun hin ta'a kan abbaa qaba bara waan hin taane qalbii keetiin miti ragaa qabatamaa wajjiniin waan kana ta'eef jedhaniiti utuu hin beekin fatwaa gochuu malta aliyyiin gaafa ergamaa Rabbii alayhi salaatu wasalaam kuffiin miila yeroo tayammumaan salaatanu akkamitti oduun godhatamaa jennaan gubbaa kana haxoofnaani elaa utuu silaa sammuu namaatiin deemame jala taa'ama maaliif jennaan gubbaadhaan hin deemne jalaan hin deemeen jedhaa jedhe aliyyiin mataan isaa shoof kan qe'eetti guddatee ka'ee hamma gaafa ergamaa Rabbii duniyaarraa jiranu hamma gaafa isaan jiraatanii duniyaarraa galanutti isaanirraa adda baay'ee hin beekne inni nuyyuu akka namni of eeggatuudhaa jedheeti waan akkanaa ergaa haasa'ee nuu dabarsee deeme ergamaa Rabbiitiin waa jedhame atoo hammam tokko beekte yeroorraa loltu mee hammam tokko aadaa warra si jibbuu hordofaa ilaalcha warra si jibbuu ilaalaa akka warra si jibbuutti jiraataa uffannaaf tolfannaan kan kee tokko fakkaataa deemsi kee yaadni kee qaamni kee jira fakkaataa rasuula Rabbii jaallatte jechuun namatti ulfaata namni rasuula Rabbii jaallatu rasuula Rabbii tokko keessa yaa dhiiraa rasuula Rabbii maal fakkaatu jedhee of fakkeessa asirratti wanni namaa galuu qabu warri rasuula Rabbii hordofan eenyu faadhaa yoo jettanii Imaamun Nawawiin Rabbi irraa jaallatu Imaamun Nawawiin abbaan kitaaba 40 Nawawi رياض نووي كتاب النووي باي جالة مالك جنان من شكرا ترجم ربي جالة شو أم بيكمو علماء غرقدا ورا أقدر تتابعوا تأولا كيساتكو قرين هبابي دجلا قريني مو تفاح دجلا تفاح كنا إنياتن مالي في جناني
akka isaan itti uffatan argee uffadheera akka isaan itti jiraatan argee jiraadheera waa hunda argeera tuffaa kana ergamaan rabbi akkamitti nyaatanii jedheen barbaadee dadhabee nyaadhu jedhe tarii isaan tun nyaanne barreeffamuu dhabe waan isaan nyaanne nyaadhu dide shoof meewaa meeqaan isaan hordofa jechuudha gaa ijoollee yeroo hundan jiraannu addunyaan kun hanga nu baattu qabdi of beekanii kaani waan of beekaniif immoo bakka ga'an kanarraa arras hin dhaqqabna namni lubbuudhaan duniyaarra jiru bar namni jireenyaan isaan fakkaatee hayaataan isaan fakkaatee saabonni akkamtu ilaalcha akkamii qaban jedhee isaan fakkaatee kitaaba hundaan jira dirqama miti afaan arabaatiin afaan oromootiin jira fuudhee ilaaleeti namni waan beeku jaallata waan jaallate immoo hordofa isini galee duniyaa irratti of qopheessee addunyaa kanarraa gala kanaaf waan amba biraa qofittiitti waan nuun jedhame qofittiitti quba qabnee biraa gallu osoo hin taane nuti hoo siiraa isa kan beekne akka isaanitti hangabtu qoffanna akka ilmaan isaanii yookaan akka saabotaatti yookaan akka haadha manootii isaanii yeroo meeqa beekna namoota beeqa hordofaa jirra isa jedhamu mee boru sumatuyyuu ilmoo keetiif haadha ta'uudha deemta moodeelli kan kee eenyunni namni asitti hidhattee ilmoo kan kee akkamitti guddifattee goota akkamii taasifachuudhaaf beekumsa hammam tokko dhaalchisuudhaaf hammam tokko immoo maaliif qopheeffattaa jechuudhaaf namni kaleessan beekne har'a bakka ga'e hin beeku namni har'a bakka ga'e hin beeku immoo boris bakka dhaqu hin beeku kabajaa namaa namni qabu kabajaa ofii ofirratti eega waan ta'eef akka jarri taasa'anitti naasofnu akka islaamnitti nu hayyame qofitti taasofna amma sana haasofna ammas immoo biqadri uquulihim hamma sammuun isaa yaaduu dandeessu wajjiniin haasofna ammas sadarkaa sammuun isaa waan jedhaa jiru kana dandeessee fudhatti akkamma haasaa amma nama hundaa galuun haasofnu qofa sun ta'in haasaa kaasii gorsa dhuunfaa kana qadriin sammuu saamam tokko fudhachuu danda'a jedha ittiin haasaan yeroo munaaqashaa godhanu yeroo wajjiniin haasaanii godhanu yeroo jarisi jibbani tasgabbaa'i kaara gaaratti hundoofne haasofna mee kitaaba kan kee bakka kanaa bani kitaaba kee irraa bakka kanaa bani kitaabni kan an itti amanu bakka kanaa yeroo bani kunoo kana jedha mi'aati immoo bakka kee irraa bakka kanaa bani namni tokko amantii biraatiif wajjin mormuudhaa fi ulaagaan isaa inni jalqaba amantii isaa akka gaariitti beekuudha akkatti deebisu beekuudha inni lammaffaa amantii abbaan sun itti amane akka gaariitti beekuudha calluma jedheeti miti kan dhaqee miilaanis harkaaniin dhaqee keessa jatee daboo fudhatee galee amantii namaatiin utuu hin beekin waa jedhee amantii isaatiin akka waa jedhamu hulaa hin banuqa jennaan amantii namaa haya jennaan amantiin kee haya'ama kanaaf ergama rabbii irratti rahmata buusaa rahmata yeroo buuftan kana arraa jalqabee anis siiraa isaanii hanga kanarraa hanga kanatti nan baradha dhaloota guddinni isaanii maal fakkaata qabla nubuwwaa utuu ergamin dura hammam tokko hin beeka ergaman yoo hammam tokko hin beeka nabi Iisaa hammam tokko hin beeka nabi Muusaa hammam tokko hin beeka nabi Ibraahiimiin hammam tokko hin beeka sini galee kun hundi laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli ergamoota rabbii adda hin baafnee isa tokko ofitti qabnee isa tokko ofirraa achi hin qabnu nama rabbiif ergamaa ta'e hunda isaanii nu biratti jaallatamoodha kabajamoodha keessaahuu warri rabbi maqaan dhahame immoo warra gartee urjiiwwan bebbeekamoon nabi Ibraahiim Muusaa alayhi salaam nabi Iisaa fi nabi Muhammad nageenyinii fi rahmanni rabbii jararra hajiraatu kanaan alas ambiyoota rabbii beekuun kun kabajaa sitti horaa kabajaa abbaatu ofirratti eeggata kanani isinii dhaamuu dhufe akka jedhamu qofa hin jennu akka jechuu qabu qofatti jenna hamma jechuu qabnu qofa jenna kana biratti immoo ati Faransayitti yoonu hidhannee offanneef Portugaalitti hidhannee kopheen keenya veeloon keenya akka jaraatti makiinaa yoo akka jaraatti ta'e malee fuudhaaf heerumna kan mataa keenya qabna bar akkuma yeroo salaannu qiblaan keenya karaa islaamaa yeroo teenyu yeroo nyaannu yeroo kaanu bar akka qabna bar calluma inneen jiraannu bar yeroo namaaf yaan roorroodhaaf yeroo jaan sini galee kanaaf isa kamtu roorrifamaadha isa kamtu roorrisaadha kanaaf adda wallaalle bar of wallaalleeti adda beekuu qabna kaa kanaaf miidhuu fi miidhamuudha rabbiin waa uffachuun isiniin jedha wabillahi tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh
عليه صلاة وسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه صلاة وسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه صلاة وسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله على نبي يا ربي انت الجات الفتح صلى الله على كان قولي سادي فارس دبتي صلى الله على سميت الوامي ولين دبتي صلى الله على خلق بلدي إنسان الكتي وفي جالة جفتي بك ولانا عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله على رحمة نرقي الدنيا مرات الله على إمام بيوتا تنبول درا الله على أشرف الخلق شفيع الورى الله على لقى في درا باسن كرا نمني سان الرفيع الحمد لله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله على ربي امتلأتي جريت الله على إرشاد مقاسات عن سوام الله على رسالة الدنيا وإسلام باجز الله على أمة زمي كنو تاسس أمنت إسلام كنو داجز الحمد لله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله على نبي مخلوق برحمته صلى الله على النساني تاتفار فمته صلى الله على لبونكو فدا ثانياته صلى الله على نجا فرامني الراشرات برنوكا يا ربي ستين جباته الله رسوله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله على يا ربي نغني وابا صلى الله على ملكت إيماني على اللسان صلى الله على لبنكو ذاته في جيسانية صلى الله على قفت الرحمن يا رحمة ساتني نغاك يتور الله ساني توك جلا عليه الصلاة
والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه ulfaadha galatooma jazakumullahu khairan simannaa gaarii warra akkuma sana yeroo hunda himatu miti warra waliin illee dhaabbatu warra wal beeku walii beeku waliin beeku warra wal beeku walii beeku waliin beeku waliin deemu illee rabbiin waa taasisu galatooma bakka jirtan hundattuyyuu ملكي دنيا آخرة ربي سنين أفدو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري أتمنى مرة نوفيت